Ya Yesus. Ya Yesus. Nama maallaqa qabaatu ta'e maaliif eenyuun awwalee musammaan kuloona jula jira awwalee musammaa irratti maal goone maaliif obboleessa qaba nama sagalee ta'uuf qaba obboleeyyan qaba miidiyaa kana irratti femesoota nama sagalee isaaf taanu qaba saba isa birmatu qaba naannootti dhalate qaba hundinuu bahee sagalee ta'eeni ajjeesi jedhan keessaan immoo dhiisee achirraa baqqadhu achirra deemedhan. Guutuu an jedhamu mucaan Harargee suni amantii musliimaa hordofaa ture mul'ij godhee amantii musliimaa arrabsee jechaan achi dhaqaniitoo birrii buuraniitti kennanii hoo birrii barbaadde kottu deebi'i dhiifama gaafadhu jennaan deebi'ee jechaan isatti hin dubbanne jechaan osoo akkasuu gootanii mucaa kana osoo akkas gootanii gaarii ture in eebbifamtu waaqayyoon illee kan jechaan jaroorra ammas immoo murti gootuu qofaa miti sheekicha abbaa manaa booniyyee boonii anjedhu sanii miti gurbaan sun argiteetta masqala qabatee daansii jalqabe miidiyaa kana irratti inee maraannee nama feemesii qabaateef ganda ijoolleen jara gandaa feemesii jira iyyinee maraannee sheekni keenya bade yee banne ijoollee teenya kottaa kan jimmaa kana argee kan wallaggaa musliima taate yee banne gurbaan sheekni keenya masqala qabate nu balleessuu deemenne kumoo kiristaana deemtee jirta deebi'ennee maallaqa buufame maallaqaan bitamee taa'aa jira malee amantii amanee taa'aa jiru ammas jecha. Amma deebi'emma maallaqatti kennanii deebisanii jiru be. Maallaqaan deebifanne jecha argiteetta nama beeka maallaqaan deebifanne nuti gurbaa kana maallaqaan deebifachuu maaliif hin dandeenye nuti tala duraan nurraa gaafa deemu. Gorsuun hin danda'amaa be sodaachisanii teechisanii to maal Oromoodhaa miti mucaanis Oromoodha biyya Ormaa keessatti hangas wal miisisuun poolisii itti fidanii akkanatti qabe beela tuffii keessa darbee ani nabiratti nama gurraacha biyya faranjii keessatti akkas hin goosisu takkumaayyuu akkas hin goosisu jechuudha. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalaam. Akkam jirtu? Dhugaan jedhutu isa dura. Dhugaa fi angaruu silamma irraan gaafii qaba garuun. Ergamaan gurraacha ergamaa Afrikaa nutti mi ergamaa qoyyaa kana asomnaati. gaafii deebisi ka yoo dandeenye taate maaliif seentare ergamaan waaqayyo kan Afrikaa eenyuuni qoyka ma dhaggeeffatu ka wala dhaggeeffannu sodaatina qaba ani koonan deebisas sinan sodaatina jedhe waan gaafatamte deebisuu hin dandeenye tarattaratii nutti himuu barbaadda ayyee tarattaratii nutti himuu barbaadda akka miliyooni morma gurra qabsiisanitti sinan qabsiisa jechuu barbaade natti fakkaata. Tarattaratii nutti himuu barbaadda. Gaafii gaafataa jirra gaafii gaafachuu fanas ta'aa jira jechaadha. Dhugaadhaaf kenni dhugaadha dabalattan dhugaadha. Ayyee akkam jirtu? Jirra galata rabbi. Jirra. Waan isin irratti haasaa jirtan waan bareedaa irratti haasaa jirtu. Yaa'u amantii warri adii kun nutti kennaniin wal nyaachaa jiran isaan meeshaa ammayyaa hojjetanii sanas numatti gurguranii sanas wal nyaachisaa jiru. Sun ga'uu dide jedhanii amma immoo karaa amantii kanaatti wal nyaachisaa jiru. Kan ammoo dhaloonni ammaa kun dhaloonni qubee kun irratti baruu qaba. Amantiin kan dhuunfaadha waan ta'eef namni waan barbaadetti amanuu danda'a. Yoo barbaade mukatti yoo amane dhimma mataa isaadhaan waan barbaadetti akkasuma kun waan wal nyaachisu miti. Fakkeenya fudhattee yoo ta'e amma biyyoota alaa kana keessa amantiidhaan akkasitti walitti bu'ame waan jedhamu wayii dhageessanii beektu sasa hin jiru. Asisuma biyyoota Afrikaa keessaa iyyuu waan akkanaa kun Itoophiyaa keessatti kan inni baay'atu yeroo baay'ee. Itoophiyaa keessaa ammoo yeroo baay'ee Oromoo gidduuttidha. Baay'een amantii kun kan inni baay'ee ho'ee akkasumara wal nyaachisaa jiru kun jechuudha. Oromoo biratti dhiyeenya kana beeyan calqabame malee duraan kun hin jiraaree. Duraan kun hin jiru inni immoo akkamitti jalqabame? Akkamitti jalqabame? Maaliif? Dhugaa jirtu sanatti nama. Miidiyaa irratti. Itti nama miidiyaati miti waggaa danuun miidiyaa jirra. Dhugaa yoo barbaadde liqimsii yoo barbaadde isaa Oromoo. Oromoo keessatti gareen shaadaa yoo dhufe lola Tigraayin as dhufe. Meemee isaan dura ni jira? Hin jiru. Gareen shaadaa. Isaan dura. Gareen shaadaa poolitikanyoota turan. Lola Tigraayin dura jechaadha. Gareen shaadaa. Gareen paastaraa. Warri caalu gareen keessatti ijaaramee hojjetamaa jiru. Garee Finfinnee Marsine keessa turanii. Gareen shaadaa immoo Jawaaraan qabata keessa turan. Lammanuu poolitikanyoota. An sirriitti yeroota kanan beeku. Ijoolleen Facebook irra wajjin turtan hundi keessan ni beektu jechaadha. Lammanuu poolitikanyoota.
Lammanuu poolitikanyoodha. Namni namoota feesbuukii irra beektan garee shaadaa keessaa namoota mootummaa kana kaafnee Tigraayin aangoo qabatti aangoo Oromoof deebiftee Jawaariif kenniti namoota jedhaa jiran hin turre garee shaadaa keessatti walitti ijaaramanii kan jiran. Jira moo Dhugaa jette miidiyaa kanarratti tureerra argaa ture hundi keenya iyyuu jarreen sun garee shaadaadhanii garee wangeelaadhanii warri miidiyaa kanarratti dhiyeenya kana ol ijaaraniitu giruuppiidhaan dhufanii jarri kun jechuudha. Baay'ee jarri kun amantii dhugaa sana barsiisuutu hin ta'in jarri maallaqa sassaabaa jiru. Namni irratti naqqa'ee jiru garuu jarri barattootadha maallaqa guurrachaa jiru malee giiftii argachuudhaan kara keessaatiin garee ijaaranii. Dhugaa asirratti miidiyaa kanarratti maaltu jira garee lama qabatanii tokko paastara ta'ee tokko immoo ustaaza ta'aniitoo areeda dheereffatanii dhufaniitoo kuni amantii kiristaanaa san in arrabsa yoo jette nama suukanneessa sun immoo amantii musliimaa in arrabsa yoo jette nama suukanneessa jechaadha. Ijoolleen achi jala hiriiraan hangara lachuuyyuu ijoollee Oromooti. Jibbiinsa eenyuuf eenyu jidduutti dhala Oromoo fi dhala Oromoo jidduutti fidaa jiru jechaadha. San immoo lafarratti akka bu'uuf biyya keessatti illee hojjechaa jiru jechaadha obboleessoo. Kanaaf nuyi akka Oromootitti namoota adeemsa akkasii qabu eenyullee haa ta'u mana hidhaa galchuu qabu jechaadha mootummaan. Bakka jaroota sana jaroota garee lamatti wal qoodanii jarri sun amantii dhugaa barachuu yoo barbaadanii gara islaamumaatiinis gara kiristaanaatiinis lafarra jiran lafarra waan jiranis paastoroonni dhugaanis warri sheekonni dhugaanis lafarra waan jiraniif achi deemanii isaan biratti barachuudha malee miidiyaa kanarratti amantiin barsiisa jedhanii warri miidiyaa kanarratti ta'an suni maallaqa sassaabaa jiru isaan. Kana hubachuu qaba uummanni keenya jara sana lamaan garee sana lamaan jala warri dhiiran immoo icciitii duuba jiru sana baruu qabu. Jarri gaafa jechi isaan dubbatan jechi isaan ittiin amantii tokko ittiin xureessanii ittiin dubbatanii waan nama ajaa'ibudha baay'ee malee dhugaa amantii sana keessa jiru barsiisuu miti kaayyoon isaanii. Fakkeenyaaf amantii islaamaa keessa amantii kiristaanaa keessas haa ta'u dhugaa achi keessa jiru barsiisuudhaa fi raagaa qabatamaa wajjin karaa yaada polaayitii ta'e yaada tasgabbaa'aa ta'e yaada tasgabbiidhaan akkana jedha yoo wangeela ta'e wangeelli koo kana jedha kun karaa dhugaadha akkasiin gara kanatti yoo amantii islaamaa ta'e immoo kun karaan dhugaa amantiin islaamaadha akkas jedha jedhanii karaa dhugaa ta'e waan beeknu irraa isinitti maa jirra Oromoo dhagaa bakka nuun akka Oromootti bakka tokkummaa kee cimsachuu qabna malee jara sana jara warri hiriirtanii jirtanii of eeggata jarri suni jibba uummata Oromoo gidduutti Oromoo nama ta'e akka namaatti yaada dhugaa jirtu yoo warroota sooshaal miidiyaa hordoftan taate ilmaan Oromoo addunyaa mara keessatti kan argamtan warroota garaagarummaa amantaatti walqixxummaa amantaatti kamantan Oromoo marti keetu jechar jirtu kan biyya alaa jirtu dhaga'i. Gareen shaadaa eenyu turan gareen paastarootaa eenyu turani duraan dursa adda baasii eegi lola Tigraayin dura eenyu turan achi as gareen shaadaa ijaaramedha. Gareen shaadaa maqaa musliimaatiin ijaaramte kuni garee mootummaa kaafnee mootummaa qabanna jedhaa turte ta'a. Kana moo kanaa miti. Gareen paastaroota jedhanii dhufanii Finfinnee marsinee mootummaa qaban. Gareen lamman wal keessatti dhiibaa turani lammanuu kasaaranii.